fedhiisa gurguratu irratti hundaa'e. Arabiyaan Majliisa bakka ooltanii yoo galtan uffee bagumansi bitadhee isin jechisiisu. Yoo barbaaddan heloo Zaakii Iluu jechuu qofa. Zaakiin tajaajila gurgurtaa Arabiyaan Majliisaa bifa baramee fi bifa soofaan namoota biyya Jarman jiraniif manaa manatti kennaa ture. Babal'isuun biyyoota Awurooppaa hundatti karaa onlaayinaa kennuu jalqabee jira. Bu'uura bal'ina mana keessaniin oomisha qulqullina qabu. Diizaayinoota qalbii booji'aniin qabatee guyyaa beellamaa kabajuun bu'aa bayii keessan hambisee manaan isiniif gaha. Isin irraa kan eegamu Zaakii Iluu jechuun 49 irratti karaa waatsaappii fi teelegiraamaa heloo jechuu qofa. Meeshaalee mana keessaa kanneen biroo yoo feetanis ajajuu ni dandeessu. Muuxannoo yeroo dheeraa waan qabnuuf waan gaarii isiniif ni dhiyeessina. Diizaayinoota keenya filachuu yoo feetan fuula yuutuubii keenya Zaakii Iluu jedhu jalaa ni argattu. Ammuma murteessaatii heloo Zaakii jedha. Miidhaginaa fi qulqullinni addummaa keenya, amanamummaan eenyummaa keenya. Kan hojjennu bu'aaf osoo hin taane maatii horachuufidha. Dhiyeessaa Arabiyaan Majliisaa Zaakii Iluu.